maqaan koo Fiqaaduu Warquun jedhama. Itti gaafatamaa waajjira qonna bulchiinsa magaalaa Shanooti. Akkuma argaa jirtan guyyaa har'aa facaasaa qonna gannaa bara 2018-19tti hojjetaati kan jirudha. Akka bulchiinsa magaalaa Shanootti akka waajjira qonnaatti karoora lafa 8,211 qotuudha karoorfannee hojjetamaa kan jirudha. Kana keessaa bal'inaan paatantaa guddaa kilaasteraan hojjechaa hin jirru. Faayidaan kilaasteraa akkuma beekamu guyyaa wal fakkaatu midhaan akaakuu wal fakkaatu facaasne guyyaa wal fakkaatutti sassaabuudhaaf akka nutti tolu kunuunsuuf akka nutti tolu keessattuu gabaa fi gatii midhaanii murteessuuf akka nutti toluuf nu fayyada waan ta'eef qotee bulaan keenyas duraan dursa hubannoo ogeessa keenya wajjin irratti waan kennameef qotee bulaan keenyas hubannoo sana argate guyyaa irraa kana ganda Tulluu Kurfoo kilaasteraan oomishaa kan jiru ta'uu isaati. Egaa akka biyyaattis innisheetivii misooma midhaanii kana milkeessuudhaaf hojii guddaatu hojjetamaa jira. Innisheetivii kanaanis wabii midhaan nyaataa mirkaneessuu irra darbuudhaan oomisha gara biyya alaatti erguudhaaf biyya alaatti erguu galii biyya keenyaa keessattuu dinagdee biyya keenyaa utubuudhaaf qonni gahee guddaa qaba. Kanaafis akka qonna magaalaa Shanootti hojjetamaa kan jiru ta'uu isaati jechaadha. Kana asuma ganda kana qofatti odoo hin taane gandoota ja'aan qabnu hunda irratti karaa kilaasteraa ta'een hojjetamaati kan jiru. Kanaafis galteewwan barbaachisu karaa guutuu ta'e dhiyeessuudhaan jechaadha. Keessattuu bara kana oomisha bara kanaa dachaan dabaluudhaaf sanyii filatamaa xaa'oo karaa barbaachisaa ta'een akkaataa barbaachisaa ta'een dhiyeessineeti hojjetamaa kan jiru ta'uu isaati jechaadha. Kan kanaan dura caalaa bara kana karaa fooyyee qabuun hojjechaa kan jiru ta'uu isaati jechaadha. Tulluu Kurfoo siinqee carraa kana immoo callaa kilaasteraa argachuun baay'ee nama gammachiisa. Carraan kun garuu kilaasteraan qotuun ilbiisota qorichaa gara garaa yoo wal keessa midhaan xalqaa magree midhaanicha saniifillee adagaadhaaf saaxila waan ta'eef walqixa ilaalamaa. Tasallee yoo kan gulbata keenya ol ta'u diroon illee raccamuu danda'a. Gosa biraa yoo faca'e immoo gosti biraa sun illee miidhamuu danda'a. Dhuguma barreen gaddaa callaa shaggaa arganne nu fayyade. Amma isarraa qusannoo goonee qallaba daa'imaa bifannee isumarraa qusannee madaabaraa keenya bitannee amma indagana immoo bakka nu hanqate itti daannee liqeeffannee siinqeerraa itti fayyadamaa jirra. Baay'ee carraan isaa shaggaadhaan jedha. Kilaastera kanarraa callaa guddistuu mirti zarii fudhanne callaan hin guddata. Bara dhufutti kan bara dabree caalaa arganne fooyyofne qotee bulaan keenyallee kan nama dhibba keechaa tokkollee shallimaata akka argatu akka badhaasa arganne fayyadamnuun barbaada. Tulluu Kurfoo siinqee keessatti mudeela jennee ganda Tulluu Kurfoo keessatti kilaasterri barana galee mirtii nagaa agarsiise jennee warshaa keenyatti illee akka gurguru jennee kaayyeeffanneerra. Hojiirraa nama daangessee nama dhoowwu wanni tokko hin jiru. Namni fayyaa qabu dhibeen yookaan immoo ani amma fakkeenya ergan kufee waggaa 9 dugdanna cabee baralaayiziin ta'e malee sammuun kiyya ani baradhee kifilii takka baradheen beeku. Aduu takka mana tibirtii hojjedheen beeku kaalkuleetii yoo jedhan sammuma kiyyaan hojjedha. Sammuma kiyya keechaa baasee tan uumee hojjedhee abbaa fe'ee ol abbaa fe'ee namnis natti hin cakkanu xiqqaa guddaa sobadhe. Isaanis immoo namicha kana maal jennee ilaalla kan jedhan na qarqaaraa jiru. Hojii irratti misooma irratti bobba'uun ani qaama miidhamaadhaan hojjedhu ani fayyaan qabaanan hojjedhaan hin danda'amu. Maaliif sammuun eega nama hojjetee illiinan namaa wannoo jedhee bara tokkorra bar tokko na fooyyaa bar tokkorra immoo bar tokko maqaan naman du'u bar kan duunu foonii fi waa duubattan bisnee beetesaba keenya dhiisnee deemuu qaba kan jennu kanaanan jiraachaa ture. Bijen amma kumtaala 50-60 hin arganne jedhee yaadde akka mirtii bara dabreetitti akkasii jedhee yaadde. አሁን በዘንድሮ 2018 ዓመት እርሻ በዚህ በክላስተር እርሻው በጣም ደስ የሚያሰኝ ነው። ያው የገበሬውም አንድ ላይ ተባብሮ መስራቱ በጣም ጥሩ ነው። እንደገና ደግሞ ምርጥ ዘር መጠቀማችን ከአምናው የበለጠ ለማግኘት ነው
እና ለወደፊቱም ደግሞ እንደዚህ መስራቱ በጣም የሚያስደስት ነው። እንግዲህ ዝናባችንን ፈጣሪ ይዝነብልንና የተሻለ ምርት ለማግኘት እኛም እንጥራለን። ያው መንግስትም ከኛ ጋራ በግብርናዎች አካባቢያችን ያው በተሰማሩት በዚህ በስንቄ ቀበሌ ያው ከግልጋሎ ጀምሮ እየዞሩ ሞራል እየሰጡን እንዲህ አድርጉ እያሉ እየደገፉን ስለሆነ እኛም ደግሞ በዚያ መሰረት ያው የታዘዝነውን ስራ በተግባር እየተገበርን ነው። ምርጥ ዘር ያው ወስደናል። ማዳበሪያም ግብአቱን በሰዓቱ አዘጋጅተናል። ያው እንግዲህ ስራው በጣም የሚያስደስት ነው የምለው። መካናይዜሽን መታረሱ አንደኛ መሬቱን በጣም ይገለብጠዋል። ትራክተር ስለሆነ ከስር ያለውን ማዕድን ወደ ላይ ስለሚያወጣው ያንን ደግሞ ስለሚከሰክሰው በጣም እንትን አለው፣ ለእህሉ ለምነት አለው። በጣም እንትን ይላል፣ ምርትም ይጨምራል። እንደገና ደግሞ የመሬቱም ልስላሴ በጣም ቆንጆ ይሆንና ከተገመተው በላይ ምርት ይሰጠናል። ለዚያ ነው በትራክተር እያሳረስን ያለው። እቅዳችን እኛ በዚህ በተገኘው ምርት የበለጠ ካገኘን አንደኛ ለከተማ ነዋሪ ያው ለገበያ አቅርቦት እናቀርባለን። ከዘንድሮ አሁን የዘንድሮ ምርት እየታየ በቀጣይ ደግሞ በጣም ያለውን መሬት በሙሉ ያው በሜካናይዜሽን ለማሳረስ ያው እቅዱም አለኝ ፍላጎቱም። እቅዳችን እኛ በዚህ በተገኘው ምርት የበለጠ ካገኘን አንደኛ ለከተማ ነዋሪ ያው ለገበያ አቅርቦት እናቀርባለን። ያው እንደ ወጣትነቴ ከአባቴ የተማርኩት ያው በፊት በመሰረቱ በበሬ ብቻ ነበር የሚታረሰው። አሁን በትራክተር ምናምን ማለት ዘመኑን የዋጀ በቴክኖሎጂ የታገዘ እርሻ ተካሂዷል። ከዛ አንጻር ከአባቴ ጋር ሆነን ቴክኖሎጂውን ለማሳደግ እያሰብን እርሻ ብቻ ሳይሆን አሁን ማስወቃት ስላለ አሁን ሰብሉ ሲደርስ በውጊያ ሰዓትም በማሽን ለማስወቃት አስበናል ማለት ነው። ያንን ብዙ ነገር ተምሬያለሁ ብዬ አስባለሁ። ደስኖራ ናንከኝ አራ ዘርገኔ ራሰኛ አማ ሚያንኩኒ ደወለታኔ ካንዱሪ ኩንታላ ዲግዳ ሶዶ ገልቹ አማ ዲቡ ገልቹ ደንደኛ አቦ ዋይ ደስኖሬ ማዱማን ከኛ ዋይ ወርጋራ ዋይ ፋይዳራ ወልገርጋራ ጂካ ጂቹን ዋጉዳቡ ነው እንደወጣቹ ፈራና ቢትኖራን ቆና በረጋሬ ትራይተራ ካሮር ኮሚቶ ትራይተራ ግኔት ማለት ጉርሙኔ ግኔት ትቆጡ